bulchiisan kasii keessa yugeenya jirra jechuudha. Ashama harka fuuni akkam jirtu hordoftoota Oromoo Miidiyaa kun qophii addaadha. Qophii addaa koo guyyaa irraatiin taatee lama qopheeffadhee isin biraan gahuuf dhiyaadhee jira. Sagantaa kana qopheessuun kan isin waliin turu Anaayyaantu Taayyee gamanumaan amma xumura qophii kootichi na faana tura. Egaa sagantaa koo jalqabaa irratti taatee akka malee laphee namaa cabsuu fi gadda akka malee nama dhukkubsuu balaa tiraafikaa godina Guduruu Wallagga keessatti gara magaalaa Finfinneetti imaluudhaaf utuu jedhu konkolaataa namoota hedduu fe'ee deemaa jiru karaa irratti balaa tiraafikaa isa mudateen lubbuun namoota 40 olii darbeetii jira haga ammaatti. Egaa gara social media gubbaarratti namoota hedduu 46 aga 48tti kan lubbuun darbe jedhameeti gabaafamaati jira. Egaa hamma ammaatti odeessi keessaa nuti arganne aga lubbuu namoota 40tti kan lubbuun isaanii darbeeti jiru. Taatee baay'ee akka malee laphee namaa dhukkubsuu fi akka malee gaddaa akka malee akka biyyaatti yoo jenne nu sobsiisu. Maaliif guyyaa takkatti nama 40 ol faana dhabuun waan salphaa miti waan ta'eef iyyuu baay'ee gaddaa laphee namaa cabseedha. Egaa taateen kun irra deddeebiidhaan kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti yeroodhaa gara yerootti mul'ata. Mati balaan tiraafikii naannoo Oromiyaa keessatti akka malee yeroodhaa gara yerootti irra deddeebiidhaan mul'ata. Egaa taatee kanarratti yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan yeroo hundumaa akkuma dubbannu hanqinni daandii hin jira. Gama hanqina daandii biratti immoo akkuma amma asirratti argaatii jirru akka odeessa keessaan argannetti konkolaataan har'a otoo gara Finfinnee imalaa jiru karaa irratti balaa tiraafikaa isa mudate kuni kan silaa fe'ee deemuu qabu. Namoota 60 ture akka seeraatti kan isaaf eeyyamamu namoota 60dha. Garuu akka jedhamaatti jirutti gara namoota 80tti ol siqanitti fe'ee utuu imalaati jiru balaan kun isa mudate jedhameeti kan odeeffamutti jiru jechuudha. Egaa yeroo baay'ee shufeeronnis ta'u akkasuma immoo tiraafikoonnis akkasuma immoo raddaatiin jechuudha kan gargaartonni makiinaa. Maaliif konkolaataan tokko gaafa aga humna isaatiin olii yookiin amma isaaf eeyyamame olitti gaafa fe'ee deemu maaliif akka warri tiraafikiis akka isaan eeyyaman warrumti sun immoo sammuun isaanii akkamitti eeyyame uummata kan akka fe'ee deemu namaaf hin galu. Maaliif taate nutis waan keessa turre waan argaa turre irraa ofiima keenya mudannoo nu mudate irraa kaane yoo dubbanne yeroo baay'ee lafa dhimma keetii tokko gahuudhaaf gaafa jettu utuun jaallatiin carraa argametti sanatti fayyadamte barcuma nama 2 3 teesse barcuma nama 3 4 teesse yeroo lafa dhimma keetiitti geessu hin jira. Egaa taateen kun yeroo ammaa kanatti babal'ateeti yoo yaaddan konkolaataa nama 60 fe'attu nama 80 jechuun waan salphaa miti. Aga konkolaataa sun qabachuu danda'u humna isaatiin olii jecha. Egaa konkolaataan kun utuu deemuuti gommaan isaatti ba'eeti kan jedhamu akkasitti galagaluun lubbuun namoota 40ti battalumatti darbeeti jira. Egaa gaddi kun akka malee laphee namaatti cabseeti jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo hedduu rakkooleen akkasii kutaalee Oromiyaa keessatti ni mul'ata. Egaa yeroo baay'ee gama social media gubbaa irratti mootummaan naannoo Oromiyaa gaafa dubbatu akkuma dheengadda argaa turtanii yaa'ii caffee dheengadda geggeeffame irratti gaaffii gaafatamaniif deebii gaafa kennanii yeroo ammaa kan irratti xiyyeeffannee hojjennu misoomaa jedhaniiti jiru. Daandii uummataaf hojjetanii kennuun immoo misooma keessaa isa tokkodha jechaadha. Keessumatti amma daandii Finfinnee irraa kaasee gara Wallaggaatti geessu bakka bakkatti hojii dhaabee yeroo itti uummati bakka sanaa ka'ee luka isaatiin deemee bakka tokkotti immoo ce'ee makiinaa biraatti yeroo inni itti darbutu jira jechaadha. Yeroo garaagaraatti immoo konkolaataan tokko ol fideeti arcaasa sana booda konkolaataan tokko immoo dhufee uummati lukaan deeme konkolaataa sanatti darbeeti lafa dhimma isaatii gahaa jechaadha. Kana keessatti uummanni qabeenya isaatiin dhagahama qabeenya isaatiin jecha maaliif qarshii 200 300 bakka tokko geesse yoo taate dabalteeti qarshii 600 700 jechaadha. Kanaafiyyuu mootummaan erga misoomarratti hin hojjennaa jedhe dhimma kana ilaalcha keessa galchuudhaan rakkooleen kun irra deddeebiidhaan maaliif uumama jechuudhaan ilaaluudhaan rakkoo sana furuudhaan uummata nagaa bahee nagaa akka galu gochuun dirqama mootummaa bakka san bulchaa jiruuti jechuudha.
Maaliif yeroo baay'ee rakkoon hanqinni kun daandii qofallee miti akkuma jalqaba isinii kaase shufeeriinis ta'u gargaaraan konkolaataa sanii dirqamatti kenname hojiirra oolchuu dirqama seeraatti kenname tokko hojiirra oolchuu qaba jechaadha. Maaliif maallaqa uummata sanarra argatu qofa ilaaluun qabu kan inni fe'ee jiru lubbuu namaati qabeenya namaati waan ta'eef waan fe'ee sana immoo bakka yaadame sanaan ga'uun dirqama sarra jirudha jechaadha. Kanaaf maallaqa san qofa ilaalutu hin taane itti gaafatamummaa namummaas bahuun dirqama isaanirra jiru jechuudha. Egaa walumaa galatti kan hin jechuu barbaadu warra guduruugaa kanaan dura akkuma beekamu karaa miidiyaa keenyaallee yeroo hedduu gabaasaati turre rakkoo walitti bu'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti geggeeffamuun yeroodhaa gara yerootti gatii kaffalaati kan isheen jirtu biyyi suni jechuudha. Keessumatti gara waggoota 6-7 asitti gatii gurguddaa dhiigni akka malee dhangala'u amma lubbuun namaachi keessatti rakasee gatii dhabuutti geesseeti jirti magaalli suni. Egaa taatee kanarratti gaddarratti gadda egaa guyyaa irraa immoo konkolaataan gara sanaa ka'ee gara Finfinnee deemuuttitu jiru karaa irratti balaa tiraafikaa isa mudate lubbuun namoota 40 olii battalumatti darbeeti jira. Egaa maatii gadditti galee kanaa fi jajjabina akkasumas firoottan isaaniif jajjabina guddaa hawwina. Egaa gara qophii koo kan lammaffaatti gaafan isin dabarsu sagantaa gucaa torbanii kan karaa OBN dhiyaatu irratti taatee ajaa'iba akkasuma immoo ajandaa sooshaal miidiyaa torban kanaa ta'eeti jira. Taateen kun maali yoo jettanii mee viidiyoo xiqqoo kana daawwannee walitti adeemna. Maaliif sadarkaa kanatti hooggansa olaanoo soobdan? Soobnee miti. Maaliree kun? Kun amma miidiyaa pirezidaantii dura dhaabdanii? Akka kilaastara tokko qabna sheedii 4 jira. Eebbifamtoonni hojii dhabeeyyiidha. Akka kaayyoo keenyaatti if jijjiirree maatii keenya jijjiiru. Inni lammaffaa gabaa tasgabbeessu. Bulchiinsi magaalaa lafanuu kanne maatii keenyaa fi warri diyaaspooraa sappoortii nu godhan diyaaspooraa dhalataan biyya kanaa sappoortii nu godhan sheedii kana nu ijaaran. Garsa maatii keenyaa ta'e shiinsa aanaa ta'e mi'eessa baay'inni amma wantoonni kilaastara bifa gammaa kanarratti gurmaa'ee jiru 20 jechuudha. Sheedii 5 qabna baay'inni miseensaa 20 jechuudha. Bara 5 jalqabarraa bu'aalee dandamnee jiru. Walitti deebineerra daawwattoota keenya bulchiinsa aanaa Gooroo Guutuu waliin marii taasisaa kan jirru namoonni ammaa kun gaafa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa daawwannaaf achi deeman namoota carraa hojii argate jedhamanii carraan hojii banamee fi gurmaanii hojjetan. Akkasimi. Namoonni kun maalirra jiru? Eenyudha isaan? Jarri kun hojjettoota. Hojjettoota ogummaa isaaniitiin iddoo san deeggaraa turan. Hojjettoota maaliiti? Hojjetaa waajjira qonnaati. Maal jedhan asirratti maal jechaa turan? Amma isa warra achi deeggaraa ture. Maal jedhaa turan viidiyoo kanarratti? Viidiyoo irratti wanni jaamaa jiru amma kan duraarrattis yoo kan laaltu ta'e maatiin isaaniitii fi mootummaadhaa wajjin. Namoonni kun hojjetaa mootummaati moo warra gurmaa'e? Hojjetaa mootummaati. Maaliif akkas jechisiiftan? Kana tarkaanfis fudhannee jirra. Eenyu irratti? Itti gaafatamaa carraa hojii irratti. Maaliif sadarkaa kanatti hooggansa olaanoo soobdan? Soobnee miti. Maaliree kun? Kun amma miidiyaa pirezidaantii dura dhaabdanii hin gurmoofne jechisiiftanii. Kanaaf bara waldeen bulchiinsi nu gargaaree warri magaalaa nu gargaaranii sheediin nu ijaaramee jira. Rakkoon qabu. Waldeen ijaaramee jira. Waldeen ijaaraman jiru. Garuu immoo guyyaa pirezidaantiin achi dhaqe olaanaan naannoo Oromiyaa achi dhaqe namoonni kun akka namoota gurmaahanitti dhufanii interviyuu kennan kun OBN irratti tamsa'e. Kun akka dogongoraatti nuus laallee jirra iddoo sanitti. Viidiyoo kanarraa argitanii hubattanii jirtanitti taateen kuni kan inni ta'ame aanaa Gooroo Guutuu Karramilleettidha jechuudha. Taateen kun egaa kan inni ittiin hojjetame yookiin immoo kan aakterii taatee kana hojjete gocha kana raawwate bulchaa aanaa sanaati jechuudha. Bulchaan aanaa isaa kana uummata sobuurra darbee akkasuma immoo warra waliin hojjetu san sobuurra darbee aakterii ajaa'iba namichi kun jechaadha. Bulchaa qofatu hin taane
akka nama fiilmii dalagu tokkotti akkasitti hojii ajaa'ibsiisaa hojjechuudhaani haguma mootummaa naannoo Oromiyaa sobuutti kan inni ga'e jechuudha. Waan salphaa miti. Borri taateen kun irratti gochi kun irratti beekama yookaan immoo gochi kun gaafa irratti beekamu maalan ta'a sanatu yaadini amma barbaadu yookiin aangoo ol guddifachuu yookiin immoo badhaasa argachuu waanuma amma barbaadu san bira ga'uuf argachuudhaafiti soba haga kana hin jedhamne sobuudhaani akkasitti waldaa utuu hin ijaariin hojjettootuma isaa keessaa walitti qabee hojjettoota isaa walitti qabee sana immoo gurmeessee horii waliif fiffidee akka waan isaan gurmaanii birrii argatanii horii kana immoo deebisanii ittiin of guddisuuf jedhaniitti horii kana walitti qabanii jechuudha. Horii saawwa jechuudha. Akkasitti mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhaabbateeti haasaa warra gurmaa'ee san dhaggeeffataa ture viidiyoo kanarratti warrumti OBN'dha kan gaafa sana dhaqee waraabee isaanumadha kanarra immoo deebi'ee dhimma kana gara sooshaal miidiyaa gara miidiyaa isaaniitti ol baasanii jechuudha. Dubbii qaaniidha baay'ee waan nama salphisuudha jechuudha wantichi gochi kuni. Egaa qophii caa'aan kuni yeroo ammaa kanatti ija uummataa biratti akkamitti ilaalamaa jira ka jedhu dhugaama dubbachuudhaa fi OBN'n miidiyaa mootummaati. Haa ta'u iyyuu malee yeroo ammaa kanatti garuu wanta mootummaan tokko hojjechuu hin dandeenyedha kan miidiyaan sun hojjechuu jiru qophii caarrattidha kan hin jechuutti jiru. Kan isin hubachuu qabdanii kan hin jechuu jiru qophii caarratti wanta mootummaan hin hojjenne wanta qaamni mootummaa hin raawwanne kan isaan raawwachuutti jiranii maaliif hanqina dhiyeessii akkasuma immoo yeroo baay'ee taatee nama hunda keenya mudataa ture gama waajjira tokko gaafa dhattanii seeraan nama keessummeessuu dhiisuu maaliif dhuftee dheellee nama gaafachuu dhiisuutti wantoota kana irratti hojjetanii gara miidiyaatti dhiyeessaati kan isaan turan ammallee itti jiru. Akkasuma immoo taatee akka kanaafaa gaafa nama mudatu gocha akka kanaacha kan amma aanaa gooroo guutuu kan karra miilleetti kan mudate sana jechuudha. Maaliif hojjetaanuma waliin hojjetan walitti qabee akka waan isaan ijaaramanii akka waan isaan maallaqa argatanii ijaaramaniitti immoo ijaarsa jedhee waa walitti qabee mootummaa naannoo Oromiyaa itti geessee akkasitti ijaaramanii isaan hundi sun immoo akkasitti ijaaramanii akkasitti immoo kana taane jedhanii yeroo isaan birrii miliyoona meeqa jedhanii gaafa isaan dubbatanii achuma keessaa hojjetaan isaan waliin hojjetu maaliifiti soba hamma kana ga'uu sobduu akkasitti biyyiin guddatti jedhee gaafanne gama FB isaa gubbaarra poostii godhullee yeroodhaa gara yerootti isa dararaa hidhaallee akka turanii fi maaliif dhiisanii jedhee gaafa gaazexeessaan kun gaafatullee namichi deebiin qabu jechuudha. Maaliif soba maaf dubbatteedha maaf akka hidhe beekama waan ta'eef jechaadha. So salphina guddaadha qaanii guddaadha. Akkasuma immoo wanti baay'ee miira namaallee jeequ gargaarsa an akka beekutti namni aguma humni isaa danda'ee fi yookiin immoo gargaaruu yoo feetedha kanatti gargaartu garuu yeroo ammaa kanatti kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti kun kan kanaati kana kenni kun immoo kan ammasiiti kana kenni jechuudhaan humnaan milishaanis ta'u akkasuma immoo gareen ijaaramee yeroo isaan itti humnaan maallaqa namarraa guuranii maallaqi suni mootummaa fi ofii isaaniitii fi waan beekaman hin jiru jechuudha. Akkuma immoo qophii kanarraa arguu jirtanii gargaarsa fidii jenna anaga humna kiyyaa gargaareetti jira hagan danda'u sanaa olitti immoo hin danda'u jennaan. Sa'a lama ol erga wal dubbii erga wal karaakaranii booda dhaabbatee erga odeesse halkan yaada ulee qabatee jechuudha suuqii namaatti ol galuudhaani booda halkan sa'a 6 keessa immoo deebi'anii dhaqanii luka 6 ofii baajaajii geessaniiti fe'atanii bahanii abbaa manaa kiyya munarraa hidhanii jetteeti kan isheen dubbachuutti jirtu jechuudha. Bara bulchiisa akkasii kana keessallee geenyeeti jirra jechuudha. Baratti humna utuu fedhii keetiin malee humnaan gargaarsa akkati goote yoo dhiiste immoo ofii isaaniitiin sirkaa fuudhanii deemuu jechuudha. Egaa qophiin caayaa kuni kana ol baaseeti bulchaa aanaa sana maaliif akkas gootu taateen kun akkamitti maaliif uummata sobuurra dabarsanii mootummaa naannoo Oromiyaa amma kana ga'u maaf sobdanii gaafa inni jedhee gaafatu bulchaan deebiin qabu. Yeroo sanatti bulchaan kuni waan barbaadu argachuuf soba hamma kana ga'u sobee jira. Borii waan dhufa jedhee yaanne yookiin immoo sobni kun irratti beekama jedhee yaanne asitti fiilmii ajaa'iba hojjete
uummata sobuurra darbe kan waliin hojjetu sobuurra darbe gaafa warri waliin hojjetu immoo taatee kana maaf godhattiin jedhumoo sin ajjeesa si ajjeesee kee immoo ababaa sirra ka ilillii sirra kaayitan sii bu'a jedhee akka dhaadhannootti immoo shaneetu immoo si ajjeesa jedheetan immoo hojjetaa keenya tokko shaneeta ajjeese jedheetan poostii godha siif immoo ilillii sii kaayisee awwaala isaa akkasitti dhaadhannoo akkasitti illee ge'ee jechuudha. Egaan xumura dhaamsa qophii koo har'aa irratti kutaalee Oromiyaa keessa teessanii kan uummatas da'oo godhattanii olii keessan da'oo godhattanii yakka akkasiidhaa fi soba akkasii irratti warri bobbaatanii jirtan keessumaatti bulchitoonni ofii keessan ilaalaa qophiin caa isinitti dhufuuf jirti jechuun barbaada. Egaan qophii addaa guyyaarraa qopheessee kan isin waliin ture Anaayyaantu Taayyeedha. Torban qophii addaa birootiin hanga walitti deebinutti qophiilee Orni Miidiyaaf waliin turtii gaarii.